ኳኳኳ አውዝ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም በሪ በሊ ቤታ ሚስቴ ጀንጅኛ አይደለም ያገባዋት ዱር ኒካላኝ ቅድሚያ ኒካላች ኢሳፊ ረህማን ቶልብራ ቀባቹ ቪዲዮ ራጂ ከነ ደገፈነ ወልት ዴቢና ስንሞ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ጎቻ ደገፈዳ ነፉል እኔ ሲጋፈተን ሸመረን ነምኩን ቁደ ሰዲ ኦሊ በሬሴ ቀባጅ ዳሽ ነሞን ኩን ነሞት ስኒን ከሳሞ ነም ቱርባ ሀገመናት ዱፌ በሪነት ኳኳኳ ወራኒቹ ሰዓት ከምን ሆ ቤታ ሱቢ ሰላተ ሱቢ አዛና ደገ አና ፈደ ካጅሩ በሪቱ ማረገ አውዝ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ጅሪ ጊዜ ገባ እንደውም ኦላቱ ዱፌቲኒ ሰላተፍ ደምና ካይና አንጀለን ሲሄ ለኑ ጀነን ሰገለ ዱርባ ደገ አውዝ ቢላሂ ጅሪ በሪ በኔ ቤታ በሪ በኔ ገበ አቤት ጀናኔ ወልሰንት ጀላበ ማናሪ ይሰበያ ምክንያቱም ዩሱፍ አለይሂ ሰላም የዩሱፍ ታሪክ አንተ ላይ ተደገመ። አዎ እኔ ላይ ተከሰተ። ጊዜ ግራፊክ ያኔ ሮድኩኝ ትቻቸው ዘውስጥ ወጣው ወዳረኩኝና ወጣውኝና መስጊድ ሄድኩ። በሩን ክፍት አድርጌ የፈለገውን ነገር ተወሰድ በዘርፍ ራሱ ብዬ ማለት ነው። ወጣው መስጊድ ሱቢ ሰግጄ ትንሽ ዚክር አድርጌ ስመለስ የለችም ይተስ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ብዙ የመጡ ሴቶች አሉ። ነገር ግን ሁሉንም በአላህ ፍቃድ ተከላከልኩኝ ግራስ ወላሂ እኔ አሁን ሐቅ ለመናገር ማለት ነው አንድ ሴት ማለት ነው አንድ ሴት በስሟ ያስኳት ከመስቴ ውጪ በስሟ ስልኳን ያስኳት አንድም ሴት የለችም ስልኬ ላይ ማለት ነው። በስሟ ይዤ ይደውሉልኛል ያናግሩኛል ማሰላማ በስሟ ልጅ ኦኬ አንዳንድ ሰው ነው ግን ማን ይዞ እንዲደወለችልኝ ምንዋን ይዞ ከዛ በኋላ ማንባጫረቅ እኔ አሁን ወላሂ አላመንክም ሚስቴ ጀንጅኛ አይደለም ያገባዋት ሚስቴን አልጀነጀንኳትም ምን አረኩኝ ታውቃለህ እቺ ልጅ ማግባት እፈልጋለሁ ሰው ላኩኝ ቀጥታ አንድም ቀን በስልክ ደውዬ እኔ እኮ አፈቅርሻለሁ ታገቢኛለሽ አንድም ቀን አላልኳትም አንድም ቀን ሻይ ቤት ጠርቼ አስቀምጫት ከሷ ጋር አወራሁ አንድም ቀን ማለት ነው ቀጥታ ነው ቤተሰቧ ጋር ያያኩኝ ከዛ በኋላ የሆነ ቀን ተናገርኩኝ ማነሴንሰ ሴናኒራ ቤኪ ከዛን ማነሴንሰ ሴናኒ ዱፈኒ ጉያን ተቀባሜራ ቴክስት ጻፍኩላትና ሲም ላውጣልሽ እንዴ ምናምን አልኳት ሲም ላውጣልሽ አፍተር ኒካልሽ እዛ ጋር ያዘችኝ ማለት ሀታ ማነሴንሰ ይሆነ አቻው ነገብ አፍተር ኒካልሽ ዱረ ኒካልሽ ከኒካባ ቸክናሴ ነው የምትወስደው እንደዚህ አይነት ሴት ቸክና ያለች ማለት ነው በረከት ራሷን መቆጠብ የምችል አፍተር ኒካ ምን አለች ቅድሚያ ኒካ አለች ከኒካ በኋላ እንጋሲም የፈለገው ነገር ማለት ይችላል ቅድሚያ ኒካ አለች እዛ ያለች ማለት እስቲ አሁን ወደ ሌላ ጥያቄ ልመልስ ከዚህ ላውጣ እስቲ አልብታል ቤተሰቦች ጋር አይደለም ያገባው ቤተሰቦች ጋር አይደለም ኦኬ ቪዲዮን ኩንጀቹዳ ቄቀ ጉዳ ሶሻል ሚዲያ ረት ካሴ ጅራ ከእን ጀዱ ዱበርቲን ኩማ ሰዲ ኦል ነጋፈተኒ ጅራኒ ዱበርቲን ቶርባሞ በልበለ ዱፈኒ ነረቲ honkakwani kwa unarratti godhani osseenani animmoo ka'ee jalaa bahe amma gaafii kan itti kaase dubartoota 13,000 waan jedhudha jechuudha maal jedhu kun akkamitti kun dhugaa ta'a yoo dhugaa ta'e iyyuu immoo maaliif sooshaal miidiyaa irratti himuun barbaachise dubartii 13,000 kana akkamitti barreeffatee 13,000 ta'uu immoo qabate moo sooshaal miidiyaa irratti ittiin beekamtii argachuuf waan kana jedhee ka jedhutu amma dubbii kaasee sooshaal miidiyaa kana irratti dubbii guddaa ta'e irraa haasamaa jiraachuu ani amma dhugasaa ta'u sobasaa ta'u namni kuni wallaahi jedhee jira yoo kan sobe ta'e isatu itti gaafatama isaa fi rahmaan tol biraa qabaachuu dhugas ta'uu danda'a sobas ta'uu danda'a isaaf rahmaan hin malee waan namni beeku tokko illee hin jiraatu jechuudha garuu immoo badii kan qabu
warra miidichaati jechuudha. Namni miidiyaa tokko bira dhaqee waan baay'ee haasa'uu danda'a. Abbaan miidiyaa sanii maal gochuu danda'a? Wanni kuni maal uuma? Yoo akkanatti gadi lakkise maal ta'a? Taateen inni fidu yookaan immoo dhiibbaan inni fidu maal inni? Negatiivili maal fida? Pozitiivili yoo maal uuma? Karaa qulqullina onnootiin maal qabaa? Eeyyantaatiin maal qabaa? Akkasumallee karaa negatiiviitiin maal qabaa? Dhiibbaa akkamii uuma? Namarratti dhiibbaa akkamii uuma? Hawaasummaa irratti dhiibbaa akkamii uuma? Amantaa irratti dhiibbaa akkamii uuma? Safuu irratti dhiibbaa akkamii uuma? Jedhee erga viidiyoo san waraabeen booda namni waraabu sun maal gochuu qabaa? Xiinxalluu qabaa jechuudha. Ibin jechuudha nuti reefu warri lafaa dhufaa jiru warri reef yeroo dhiyoo yuutuubii kana banneeyyuu maal goonaa ni laalla waan tokko tokko jechuudha. Dubbiin kun eessa na geessiti? Eessa dhayxi? Hawaasa kiyya keessatti immoo akkamitti ilaalti? Hawaasa kiyya keessatti safuudha moo safuu miti? Waan kana jedhee qulqulleessita jechuudha. Bakkee rakkoo qabu maal gootaa? Murtee kat gootee keessaa baaftee bakkee safuu hawaasaa tuqu, bakkee amantaa walitti dhufu, yoo siyaasa illee hin barbaachifne ta'e bakkee siyaasa walitti dhufu keessaa murtee keessaa baaftee waan qulqulluu ta'e dabarsitaa jechuudha. Asiitiis akkuma nama itti wajjin intarviiyuu gootasatti akkuma itti wajjin haasoftu sanatti yoo kan dabarsitu taate yeroo tokko tokko waan hin taane uumuu danda'a jechuudha. Imeejii miidichallee balleessuu danda'a. Sanuummoo miidiyaa waa'ee amantaa irratti hojjetu irratti of eeggannoo baay'ee barbaachisaa jechuudha. Maaliif jennaan namoota amantaati. Namoota gurguddoodha. Iddoo san dhaqanii kan daawwatan waan ta'eedhaaf barnoota argachuu dhufan waan ta'eedhaaf of eeggannoo barbaadaa jechuudha. Amma dubartiin maa gaafattee miti nama kana. Gaafachuu dandeetti dubartiin. Garuu immoo waan san gamanaa sanii rabbuun wal sattaraa waliif dhoysaa jedhee jechuudha. Xiqqeeffattee waan hiriyaa keechitti wajjin haasoftee akka hiriyaatitti haasofte waan ta'eef gara miidiyaatitti as baasuu hin qabdu jechuudha. Kanaaf dogoggorra mucaa caalaa dogoggorri guddaan miidicha bira jira jechuudha. Miidichi uf laalee qeeqa namni maal jedha jedhee laalee ammaan booda waan akkanaa kanarraa sirratuu qaba. Yoo kan dhiifama gaafachuu barbaachise immoo dhiifama gaafachuu qabaa jechuudha. Kanuma miidicha nama baay'ee hordofan hundi kennaa hin jaalannaa. Meebii namni immoo hin dogoggoruu namni qulqulluudha. Miidiyaaleen immoo qulqulluudha. Waa hundaa sirrii hojjeta jechuun hin danda'amu. Gaaf tokko dogoggoruu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf yeroo ammaatti miidiyaa hawaasummaa irratti akka malee waan afarsamaa jiruuf waan kanarraa hojjechuun barbaade nagaa ta'a. Share, like, subscribe gochuun dagatinaa.